Namichi qaama saalaa nama intala isaa gudeedee irraa mure jechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti odeeffamaa ture soba ta'uun barame. Dubbichi akkana. Tibbana addatti immoo guyyaa har'aa viidiyoon namicha qaama saalaa nama intala isaa gudeedee mureeti jedhamuudhaan miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan qoodamaa jira. Taateen kun kibba Itoophiyaa godina Walaayittaatti mudate jedhamuudhaanis qoodame. BBC'nis dhimma kana adda baafachuudhaaf gara godina Walaayittaatti bilbiluudhaan qondaala qajeelcha poolisii godinichaa dubbisuudhaan gabaasa qindeessee jira. Taateen naannoo kibbaa godina Walaayittaa aanaa 4 keessatti raawwate jedhamee miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jirus abbaan nama intala isaa gudeedaa ture irraa qaama saalaa mure jedhamuudhaan viidiyoo gabaabaan sun kan garmalee naanna'aa jiru. Haa ta'u malee qondaalli poolisii dhimmi kun sobaaf ta'ee jedhamee kan qindaa'edha jechuudhaan himan. Viidiyicha irratti abbaan intala isaa iyyitu dhaga'ee yeroo mana seenu namicha ollaasaa intala isaa gudeedaa ture arguudhaan rukutee kuffise. Sana booda qaama saalaa isaa irraa mure jechuudhaan fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa wal harkaa fuudhaa jiru. Waraabbii viidiyoo sanaa irratti namni ga'eessa tokko waan gogaa fakkaatu harka isaa bitaatti baatee namoonni qaamolee seera kabachiisan fakkaatan ammoo qabanii otoo deemanii namoonni kaan ammoo duubarraan marsanii itti wacaa yeroo yaa'an mul'ata. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Walaayittaa BBC'n bilbilaan dubbise Koomaandar Nigaatuu Geetaachoo garuu kun sobaadha wanta akkasii godina keenya keessatti hin raawwanne jechuudha BBC'tti himani. Suur-sagalee qoodamaa jirus argineerra kan jedhan Koomaandarri kun kutaalee godina Walaayittaa kamittuu waan akkasii kan hin raawwannee fi odeeffannoo sobaa qindeeffamedha jechuudhaan gocha kana ibsan. Achii dhufteen suura kanaa maali eessatti qoodame namni suurarraa mul'atan maali kan jedhuu fi ammatti odeeffannoon adda baafamin jiru. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Walaayittaa kanaan duras wanta akkasii hin turre jechuudhaan taateen suur-sagaleedhaan miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jiru dhugaa miti jechuudhaan ibsan. Dhimma kanaan wal qabatee odeeffannoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiru ammoo namichi hojii falfalaa osoo hojjechaa jiru qabamuunsaa dubbatamaa jira. Injifannoo bitootessa 24 sababeeffachuudhaan magaalota Oromiyaa adda addaatti hiriirri deeggarsaa geggeeffamaa jira. Guyyaa jijjiiramni biyyaalessaa itti dhugoome waggaa 7ffaa sababeeffachuun magaalota Oromiyaa adda addaatti hiriirri deeggarsaadhaa geggeeffamuutti jira. Hiriirri mata duree kaleessa har'aa fi boruu guddina Itoophiyaaf jedhuun geggeeffamaa jira. Abbootii amantaalee, abbootii gadaa, haadholii siinqee dabalatee kutaaleen hawaasaa garaagaraa hiriiricha irratti hirmaachaa jiru. Jijjiiramaan booda milkaa'inoota gama dinagdee, hawaasummaa, misoomaa fi siyaasaan galma'an itti fufsiisuu fi qophii ta'uu hiriirtonni kunneen ibsanii jiru. Kutaalee biyyattii adda addaa keessattis hiriirri deeggarsaa kun geggeeffamaa jira.